Oduu simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya hattoonni Dubaay keessaa waggootaaf shamarroota irratti haleellaa seeraan alaa maallaqa nyaachuu tamsaasaa turan torbanoota kana keessa guutummaan guutuutti deebisaa jiru jedhu maddeen gabaasaa jiran. Gabaasa baasaa jiraniin torbanoota kana keessa hattoonni Dubaay keessaa baay'inaan kanneen harka kennataa jiran poolisiin kood 99 haleellaa taasisaa jiru cimseetti fufaa jechuun maddeen gabaasaa jiru. Warra Dubaay irratti haleellaa isaa simna gaara bijjara dhibee hattoota kana qundura miidiyaan keenya oduu barbaada ka oduu argateeraawo Shergoda kuma sagalna nyaatamee jira innaa lillahi wa innaa ilaihi kuma sagalii kan hordoftoota keenya tokkummaa miidiyaa neetwork ijaa gurra uummata tiiktookiti jechuun miidiyaa irratti dhaaddataan ture jetti keekii amboo ibsa baasaa jirtuun tokkummaa miidiyaa neetwork ijaaf gurraa uummata tiiktookii eegatee waggoota lakkoofsisaa jira. Ji'oota muraasan darban keessa sagalee guddaa kan argataa jiru tokkummaa miidiyaa neetwork gosoota geemiif wal doorsisa gama tiiktookiitiin taasifamaa jiru guutummaatti gabaasaa turuusaa nan yaadadhaa jette. Itti dabaluunis tokkummaa miidiyaa neetwork ijaa gurraa uummattoota tiiktookii ta'uun kanneen tajaajilaa jiru. Kanamaan nyaatu jettee waan nu barsiiste anu dura shakkeeni isheen ufte narraa fu'aa turte dura jechuun amantee abee ani mana xalabaan jira waan ta'eef. Achi booddee immoo isheen bakkee waan jirtuuf mana saagaltii isheen bakkee jirti waan ta'eef qabaa kan akka sodaattee innumtuu feesirraa fu'u kanaa booddee jette. Shijee wal barree ufee waggaa 3 naagashaa ture. Waggaa 3 naagashaa ture. Dura nagumaan naagashaa ture. Tole. Rabaa ilaalee ka'ee meeqa boo'ee maallaqa kun maallaqa dararaa baay'eetti arginu waan ta'eef. Kalas wanni si bossuus wanni siin dararaa tokkee maallaqa. Okay, baay'ee bareeddoodha. Isheen humteetti ani yeroo darbe Mubaarak natti mee dhimma sii kana namoonni magaalaa Riyaad keessa jiraatan Mubaarakitti bilbilaa turanii Mubaarak waan hin kaasneef ana dhagaanii waan sana kaasee ture agalatoomu. Amma sirra deebi'ee waan kana akkas gootu nan barbaada. Obboleetti koo Warqee nama sana ni beektaa akkuma dhugaa isaa dubbatte ani akka Rabbiin argutti nama sana hin beeku. Dhugummaa isaa immoo manguddoo magaalaa Riyaad, qeerroo magaalaa Riyaad, namoota magaalaa kana keessa jiraatantuyyuu namni kun akka nama nagaa ta'ee fi haqa namaa tokko akka hin nyaanne dhugaa kana kakatanii waan naabaanii Mubaarakitti erganiif footoo sana kaaseen ture. Namni kun yeroodhaaf biyya galee akka jiru hin beektaa jechuudha. Dheengadduma kana boqonnaadhaa fi bakka inni hin jirretti suuraa isaa maxxansitee jechuudha. Namni kun immoo namoota ani beeku ani biloo kana go'eera hin beeku ani akka galeef hin galee ani iyyaman ture namatti biloo kana go'eera sagalee ragaa hundumaan innaan jeena cufe Mubaarak bira jira itti dabarsee ragaa qabaachuu fi dhibbatti mirkaneeffannee jira. Warqee amma gaa maallaqa keessa sana akkasii fudhamu irratti namoota kanatti mee namoonni sunillee bakka inni hin jirretti ani sarabbiin koo na argu ani isa hin beeku namoota immoo gadi fudhu bu'iitii dawwaliif hin tala. Namni nan dawwala bakka guddaa kana biraa qofatu hin taane saba Oromoo biraa bakka guddaa qabda. Amma gadi bu'ee mucaadhaa dawwali dubbadhaa fi kennaa fi maallaqa. Namni suni maallaqa siin kennine yoo ta'e Mubaarakitti deebisnee ni dhiyeessina. Akkuma siin jette namni kun riyaala 30 mootummaan manatti cabsee harkaa fuudhee namoonni kaan dhiifama godhaniif jedhan namoonni ijoolleen isaan beekanu. Dhugaadhumatti isaan. Ishee kana akka inni kennu hin goone. Waggaatiin ammoo cabsaa waggaatiin cabsaa mootummaa tokkos. Ati dhugaa kee barbaaddaami? Osatti matemati kalas inni iftu mucaan maallaqa see tokko. Maallaqa kee akka inni kennu isaanuu naa himaniiru bara. Anamma bakka nama kanaa bu'ee dubbachuu osoo hin taane bakka manguddoon tokko naa himetti namni isa jaallatu naa himetti haqasii akka inni kennuuf illee dubbataniiru. Nama kana duddubbee isaa dhaqxee suuraa isaa maxxansu nama akkasii kana sirrii akka hin taane Mubaarakitti mee maallaqa kee immoo dhibbaa dhibbarraa fudhama. Naine waan hojii keetti fufi kan Warqee asumatti buusi yoo sinni na dibee amaanaa siifatamu amaanaa dhageetti siifatamu ati arrabni kee damma ishiin dhiiftee walii kennanii aan dhimma jaraa xumuree dhugaa jiru baree sitti dhiyeessuudha. Naine waan hojii isaatti fufaa jechuudha. Sitti hojii mucaanaa fidi yookaan immoo dhiifama jedhee annaa deebisee akka itti hirkaa fuudhatu beeka. Warqeedhaan immoo Warqee lakkoofsa Warqee si ergeen jira tokkummaa. Lakkoofsa siinan dawwalaa fi garuu hanga inni dhufutti immoo akka siin obsanuu gootu maaliif dhibbaa dhibbatti fudhannee sitti nan fidan sirriitti. Hagatti yoo obsiteetta biyya jira jedhanii hin deebi'aa jira iqaamaa qaba jedhanii iqaamaadhaan deebi'aa naa obsishii Warqee koo. Jarri si gashina naan jedhanii kanaaf si gashina naan jedhanii kanaa booddee miindaa siin laatu. Warqee
ijoollee nama saasii mubaarak warqeedhaa fi nama sii fidu nama isatti aanu hayyee tokkummaa waa tokko tole xabaqaan keessaan harka wayyaa jalaatiin shamarran kennatanii ana tole shamarran biyya arabaa jaartii keetii kaasee jechuudha ati hin beektu malee hojjetu waan bareedaadha itti gammannu nuti dargaggoonni shamarran biyya arabaa guutuun harka wayyaa jalaatiin jaarsa jala ta'aniiyyuu xabaqaana kennataniiru. Hattuu Mucaan kun galaa jirti. hayyee Mucaan kun galaa jirti. Maallaqasii biyyatti galchamuuf hin danda'an itti gaafatamummaa fudhe. Tokkummaa ati deemii dawwali maallaqa irraa qabaachuu barbaadde nagaa waatsaappiin sitti guura. Ati dhibbaan dhibbatti deemuu bee qaba irraa qabdi rakkoon qabu nan kennisiisa akka inni deebi'een naan jettee jennaan mucaan agaltu maallaqasii anatu bakka isin jirtutti argisiisaa fi natu sagalee kaa'ee fi ragaa viidiyoo hojjedhee fi isiin illee gaafa maallaqni na qaqqabeera jetti ifaan ifatti kun ifa mucaan galuuf teessa. warqee akka goonu bakka waan gaariidha ammaa naayinee waan hojii isaatti hafuuf warqee akka goonu isarratti dawwalchiisee hiriyaa isaa sana fidee bakka bu'aa isaa jechuudhaani waan kana bakka bu'ee kakachuu hin danda'u ati miidhamtuu obboleettii kooti haadha manaa kooti haadha kooti dubartiidha keessattuu biyya namaatti gubataarta wallaahi rabbi ittiin sii kakaddan sii galee an nama kana bakka bu'ee hin beeku nama kana dhugaasaa ammoo manguddoota namoota bebbeekamoon naa kaase waan ta'eef nama sanaa fi isaan walirratti si fida maallaqa kee haamanu haa kennu haqa siisin nyaatu tokko markaafuu naan jedhan malee haadhiistuuf naan hin jenne kuma 30 irraa saamame kan ammoo namoota 10tu natti hime manguddoo namoota sirriitti Maallaqni kee meeqa warqee? kuma 8 moo maal jette ishee Dirhama 8 sirraa farankaa 8 inni ibtu mucaan kun guutuu isaa fudhachuu akkas saamu yoo utuu du'ee jiraate iyyuu rabbi umrii isaa dheeressu utuu du'ee jiraate qabrii keessatti maatiitu irraa kafala malee inni su'an. Bobee namantaa namtichi kun illee nama qashee nyaatu miti rakkinatti itti galee waan kanarratti nama halkan Kanaafuu eeggachaa ture. isheenuu duraanuu akkanatti miti balaadhumatti Amma waggaa lama fixe kunoo. Eeggachaan ture naa bilbilataa waan hin keessa ture waan beekuuf. Wiccitii waan beekuuf. Bilookii godhe namni dirhama Saanis ina dabanna saanis mubaarak keessaan sitti fidaa hojii keetti fufii warqee guyyaa 3 kana keessa bakka bu'aa isaa hidhee mubaarak jedhee walirratti mesenjiraan nun fida sii dawwala mubaarak lakkoofsa naa kennee na beeka waan ta'eef atamma mubaarakitti dadawwalii gaafa yoon dubbii kee dhiisillee maallaqni kee akka borsaa keetti galeetti ilaali. akkas bakka bu'aan isaan kennu taanaan nuti suuraa isaa dhiisiiti hanga maatiitti irratti si hojjanna rabbii waliin si galee utuma nurkaa bee rabbi irkaan ba'u kanatti amani haqa keeti waan ta'eef dhumte. Ani kun lammii koo dabarsee arabatti illaa uyya'ee malee araboonni ni beeku akka ani isaaniin eeyyamsiiseen kan Yaa shamarran koo ana kennatte miti of kenneen ta'aa jira. Mubaarakan nama baalagee irraa waasii ta'a amma dhufee dubbadha akkanatti an nama sana namni na jaallatu na ani san beeku bar wallaahi san beeku namoota hin jaalladhu gaanaa baanaan namti kun maallaqa ishee illee dhorkatu rakkinatu itti seenee akkasitti saamamee ture. Namtichi kun nama akkanaati akkasii galatoomina gaataa. Tokkummaa nagaatti yeroon fixinaa yalla warqee hojii wal fudhuu bahiiti lakkoofsa kee qabattu dawwaliif tokkuma si haa caqacattu guyyaa 3 kana yalla nagaatti. Next dureetti maaliif boossa yuusar lakkoofsi kee meeqa macarashaan isaa warra yuusar kanaan geggeessa. 98 98 okay ajab sawalakkaati sawalakkaati saa fideetu sila kana ajab sawalakkaa jiru kanaa bareedduu koo eessumaa fidee dumbushee kana eessa biyya kam takkitti mitti argadheen maanumaa fidan ufitti fidani kana intinaa jechuu qabda turteen sho collee koo suufii fattee deemaa jirta ambassaa koo biyya kam jira Dubai mara Masha Allah Habibi come to Dubai
Dubsiyaa godhu dubbaaleen dumbulla. Kam fida. Suufi fattee sargii keessa deemta kana booddee ol qabattee deemtu mataa. Birri shamarranii nyaattee rabbii kottan kakadhean. Mataa ol qabattee deemtu. Makiinaan Dubaayin keessatti gurguramaa jira danuun. Shufeerri makiinaa dhaabee keessaa fi gaara gariin. Makiinaan birri shamarraniitiin bitame guutuun gurguramaa waan ta'eef naggaadonni Dubaay dafqa keessatti xab gootan shamarran makiinaan fudhattu. Shamarran Dubaay makiinaan fudhattu. Makiinaan danuu gurguramaa rakasatti. Kana booddee suufii uffattee kiilooleetti namaaf feeruun hin dhaabata. Ishi. Okay. Come to Dubai. Fidaa mucaa kana. Maal maqaan isaa? Maqaan isaa eenyunni? Gifti. Maal sirrii? Gaararraa moo bifa meeqa qabu? FF isaa jira. Nama footoo akkanatti ka'ee bukkeen nama laalutti dimbiitii akkanatti maallaqa hin kenninaa isiniin hin jenne. Dhiirri footoo yeroo kaatu jennaan waa qabdi. Footoo nama akkanatti ka'ee amma FF irraa soqee argee baasee malee kenninaa. Qoyyuu sarkiyya beeksisan hojjetaa amma fixettaati yuuti qabatte teessa. Dhiirri yoo jallatee akkasitti taa'ee footoo ka'e amaanaa rabbiiti biritti hin kenninaa. Ashi. Maal jetti maqaan isaa? Maal inni maqaan isaa? Hiriyoonni isaa waliin jiraatanis innis dhiyaadhaa. Hiriyoonni isaas nama kana dhiyeessaa jabaadhaati. Sheeritti godha. Wallaahi kana booddee kitaabni isin Dubaay keessatti eebbisiiftan isin jiru. Idaa namni Dubaay dhaqee sooromee gala. Namni Dubaay dhaqee bakka sheeknis qeesiinis inni kitaaba barreessis inni qola kitaabaa fudhatee dhaqes. Inni gogaa fudhatee dhaqes, inni maal fudhatee dhaqes, fataa zanaa jedhee kana birrii quufe. Lakkaasiin shamarreen irraa buttanii suufii keessa guuttattanii dhattanii maqaa ittiin bitachuudhaaf nama galchaa jirtani. Yaa uummata keenya warri Dubaay dhaqaartan footoon keessan hojiin argamnaan atti hojiin wallaahi hojiin isin maxxansa. Ajab, ajab, ajab. Mucaa kana fidduman fiddan. Mucaa kana hin fiddimoo footoo jara sadaniitiin viidiyoo jedham gabaabaadha. This short man long this very nice. Come to Dubai, Habibi come to Dubai. Warri isa beektan lakko dhiyeessuu dandeessan sadii barreessa. Warri dhiyeessuu dandeessan sadii barreessa. Miskintittii ko yuusarii jaamaadha profaayilii irraan qabdoo hin nyaatamti naal abuuk funyaan kee keessa quba kaa'een sirkaa bulee kennaafi. Fede berresi. Berri meeqa gifti? Berri meeqa? Qarshii 4,400 qarshii 20. Boyin. 4,400 qarshii 20. Boyin fataa jedhi. Tiraasii jira sibira. Wallaahi mubee inni narraa fuudhee. Giftii koo. Inni narraa fuudhee mana yaalaa seenee opereeshinii ta'ee asitti na dhukkubee. Isatu boo anaa dhukkubu. Anaa kee dhukkubu. Isatu dhufee bo'a. Atamma tiraasii sibira jira. Dalagaa fittetta? Oggaafu. Dalagaa fittee? Dalagaa fittee jira. Hirkadhuu taa'e bira. Bishaan dhugi. Zanaa jedhii hirkadhuu taa'e. Simiti kan bo'u isatu bu'aa dhufe. Natu funyaan qabee boochisa. Abdii. 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 Abdi Busa namni mucaa ammaa beektan lakkoofsa sadii barreessaa kottaa nu dhiyeessa. Ammatti maallaqa hoggaa 4 dosee gara galee ilaalame. Daddacha guyyaa hadhaa. Daddacha hadhaa guyyaa hadhaa Dubaay Burji Khaliifaa jalatti oolameen dhiironni Dubaay keessatti argaman harki caalaan jara hattuu akka ta'an mirkaneeffannee galle. Haa ta'u malee
suufni jarri uffatan, paantiin, kootiin, uffanni aadaa, jaakettiin, shamiziin, paakkaawutiin, xuxmeejaan dhiironni Dubaay uffatan guutummaatti kan shamarranii ta'uudhaan itti baafnee kennuudha. Qophii xumurree jira. Daddacha guddaa guyyaa hadhaa ooleen guyyaa lamman kana keessatti biyya Dubaay keessaa qofa birri Itoophiyaa 780 harka shamarranii qaqqabee jira. Galmee cufnee gara mana galmeetti deebifnee jirra. Mucaa ammaan fidduma fiddan sadii barreessitanii. Mucaa ammaa fidduma fiddan. Fiddanu baay'ee kana caalaa siin hin kadhu. Etaanish. Giftii qola qobsa kee keessaa na arki. Ishi. WhatsApp si ergeera mu beefa. Lakko bakka. Yalla. Video na tojjada shi bakka. Buu dandeessa. Hin fidna. Fidi ka maalee gaartare. Maalee gaartare fida. Qoy hin deemin. Fida warri fira taata wallahi video hojjedha. Hin bu'aa jirti kufattee mana madaam keessatti bu'aa jirti. Fidani. Oggaa burii miti. Du'ee oggaa burii yoo ka'e hin kaffalama maallaqni shamarranii. Yoo du'ee oggaa burii qabrii keessa jiraatu. Kuno kiyyaa galchi kuno. Isa. Dhufee jira. Kan suura wajjin jiru Kiyyaa galchisa waliin suuraa ka'ee jira. Itti daawwaleen jira baazaween illee. Waliin hojjedha. Laa kiyyaa jinni jaanka. Footoo si qabattee ergatteetti kiyyaa jinni. Bu'ii gadi kiyyaa. Galchi isaanaati kuno galchi kaa jala jiran. Baay'ee bu'i. Daawo kiyyaa galcha. Fedi wadanya ke waan biraan barbaannu. Kiyyaa kool beennaa. Kiyyaa fooloo dhaadhaan. Ajaabbee karaa fida kiyyaa. Annaman taane fooloon deebisu. Yoo giftara hin taane akka qalliitti hidhamaan deebisu. Giftara gaanuma deebisanii dirqama. Kiyyaa akkam jirta? Kiyyaa. Wayye Mubarak akkam nagaa jirta? Akkam jirta kiyyaa ko? Jira fooloo irraa qabna turre natti fakkaate. Galatoon kiyyaa ko an simbarree hiriyaa kee kana naafiti. Okay, garuu ati garuu jechuudha ila waan tokko beeke Mubarak si galee namni walirraa illee waa fuudhuun jira garuu ati yoo fayyadamtu suuraa abbaa si galee dhimmichaa san qofa fayyadama malee lee suuraa namaa lallaftee fayyadamta. Kiyyaa akkanatti si fiduu miti jechuu irraa kafaluu nama danda'u maal taate? Kiyyaa bannaati kiyyaa dhiisii. Ta'uu danda'ati. Nambeettu. Akkamittan poolosii deebitee. Ennaa taadaa erga akkas ta'e erga na beekte taadaa akkamiin suura nama hundaa fayyadamtanii nama tokko fayyadamiiti yoo rakkoon jiraate hin furu rakkoo kunis salphaadha bar. Amma maaliif dheeraan kiyyaadha nama nagaadhaati fidiiti sana booda na himadhu himannaa barbaaddeedha. Siin jira seeraan jira kun seera barbaadde na himadhu. Rakkoo sii himatama. Amma ani baay'ee ta'ee rakkoo hin agarre beektaa namuma sheer natti godhee innaan hin gale si galee garuu rakkoo maal akka ta'e yeroo hin beekne. Maallaqa namaa nyaatee jira. Kiyyaan maallaqa namaa nyaatee jira. Kiyyaan jala dhiifame. Hiriyaan kee inni gidduu keessan jiru kun waliin nyaatanii duddaliittu kanaaf waliin maxxansee maallaqa namaa nyaatee jira. Laal kaa'ila Mubarak asirratti waliin nyaannee dhuguu fi. Rabbii jedhi beemaatu fattuu si bakkeessa kiyya rabbii jedhi yoo haasaa uwwisuu taate malee xiyyi sitti mul'atu kunooti jedhee agarsiisneerra. Xiyyi natti illee haa mul'atu baatuuti suuraa kenna kaasiiti kan nama tokko bichaa laxxafi kalaas. Ayyee ulfaadha. Akka yoo san ta'e koo gaafannee irraa fuudha yoo san ta'uu baate koo bara suuraa duuba laxxaffeeffate dirqama. Kalaas bakka dhiis. Rakkoo qabu kiyyaa koo hin fidiniini suuraa kee siifan kaasa kun. Amma sii kaasa hin fidiniin rakkoo qabu. Kun ola si kaaseera bira. Ayyee. Ela. Kiyyaa buusaa yaada tokko irraa fuuchuun barbaadu. Buusaan irraa. Ela. Footuma kee ta'uu fi nama qulqulloof gochuu dhufte malee atis kun waan nama iyyisiisu miti. Obboleettii keeti dubartiidha. Naal abu shaklaqatis ጓደኛን keetis. Hattuu ጓደኛን kee hattuu atis waliin hattuu anas hin jedhe hin kaasu an wallaahi hin kaasu
Ijoollee kun sadanuu shakkamtoota warri lama bukkee jiran maallaqa namichi kun maallaqa nyaatamaa nyaata laanni gidduu jiru burraa burreen kun jarri kun immoo waliin nyaatu. Warri kun warra waliin nyaatu inni walakkaa jiru immoo hattucha waan naadha biyya Dubaay keessatti naal shak jechuudha. Erga kabaja sii kennan kabaja wallaalte Mubaarak ol galteeti Mubaarak karaa deemaa waliin kaane yookiin hiriyaa keenya maal balleessi jetteeti fidda malee suuraa kiyya yawwana nama siimatu jirata yoo rabbi jedhe inshallah himatamtee naan kan keemmoo gad deebiseen tana zaka laan kaasu bara Mubaarak tojjiin kee isin jedhe namichi inni walakkaa jiru hattuudha jarri kun immoo hiriyoota hiriyoonni hattuu hattuudha hiriyoonni hattuudha obar zagee nothing gachina kana yaada inni kiyya jinni jaan kanaan jedha fedhi yaki Sabay mu beko video yeroo posti gootu duwwiitii baneeti ijoolleen duwwiitii gochuu danda'an jiran duwwiitii ban Mubaarak duwwiitiin banaati Mubaarak na galchite yaada narraa fuuchuu hin dandeettu moo eenyunnati Annuuraddiin yaada maaliif nati kentu Nuuraddiin maana galchite ree maana harkifte ka yaada narraa fuun jechuun maa wanna galchite ree mucaa beeytaa qo beeytanii namni jedhe siimi ye hin beekaani maalin maal ta'e maallaqa namaa nyaatee jiran nu dhiyeessuu dandeessaaf viidiyoo gadhiifne kaane ijoollee dhaqa laayikii rakkoon qabu maallaqa namaa nyaate gaafattee ati isa maaliif an gaafadha akkamittiin gaafanne natti waraadde gadi bu'i bilookiidhaan buusaa maal waan taatee Mubaarak maal waan taatee afaan hin banini konka afaan hin banini bilookiidhaan buusaa bilookiidhaan buusaa dhaqee akkoo keetti afaan bani ana Mubaaraki akkoo kee osin jira dhaqee miiratti kaayi afaan wajjin bani leeba maal abbaa kee gadi taate gaafatamta hoggaa sadii si kadhatte aarte yoo dubartiin kun maaliif buufta dobboleetti keenya yoo sarra isiin himatte beer isiin himatte seerta ol gali maal abbaa kee keessaan gaafatamta eenyuun taate hattuun kabaja eessatti barcuma argattee beetti hattuun eenyu abbaa kee gadi taateef bilook lammata ol yoo malqiyaamaa ol arginu maqaa Nuuraddiin namni kana jala dhufe bilook godha Nuuraddiin Shaafii Nuuraddiin Jinni hundayyuu bilook godha afaan baruu barbaaddaayi maal abbaa keessanii gadi taatan nyaatanii hoggaa sadii kadhatamtanii deebitee eenyuun gadi gaafattee keessaan lomboci hin gaafadhu hoggaa sadii kadhatte mucaan kun dubartii gadi taate teenya laalla gaafa birrii shamarran biyya lafaa nyaattanu akka waan baajanni akkoo keetti sii beetti kiilolee keessa ciiftee albaafta gaafa qabamtu immoo hin albaatan dukkatti dhuftee asitti kaafamta tultulla deebasi dhaqee baas maraana tatarare Nuuraddiin lombaa Nuuraddiin baabaa minaamin ree ayedinna wajjin bilookiidhaan buusaa ishii nama kana nama ol galee gaafattee minaamin hin gaafadhu hattuu keessaan dhagaa namni 2,500 Ameerikaa jiraadha Awustiraaliyaa maallaqa shamarranii nyaattee jiraatti deebisi mucaan ragaa dhiyeeffattee jennaan sin gaafadhu keessaan maaliif asii gaafadha maanguddummaa hattuu wajjin taa'uu dhaqaa wal barsiifadhaa malee hattuu wajjin maanguddummaa taa'ee hin beeku ishii dhageessanii hattuu wajjin maanguddummaan taa'uwan kaardii baasee dawwalee gaafachuumu maaliif an gaafadha maan abbaatus loone eenyu abbaa keetii gadi taateef maallaqa dubartii nyaattee kaate keessaan gaafatamta shok shaakkaa ati dhattee waggaa tokkotti makiinaa eessa abbaa keetiif deebitee taate wushaa gurgurii makiinaa tokko keetii makiinaa dhattee dhaabdee gurgurtee maallaqa shamarranii kafalta leebaa hullaa Dubaay keessa makiinaan 100 yoo jiraate wallaahi 90 birrii shamarraniitiin bitame rabbii koottan kakadhaa kaan irra ciisee garaadhaan jechuudha borciisa kana farsaamii isaa baatee jechuudha duddaan irra gangalataa footoo kee namni gadi dhugaan seenaa birrii shamarraniiti kunoo imimmaan buuftee bo'aa jirtu yuusar himadhu akkan itti maallaqa keessa nyaate hattuun kun yallaa himadhu
akka beetetti mal kunooti si Si deessara erga si erga jedheeti barkaana isa osoo dubbadhu isa aga xumuraatti haasa'e qophaa kee dhaggeeffadhaa Oromoo dubbadhu. si erga jedhe ijoollee biyyaatu na fidee labirri itti kennee si erga jedhe osoo isa karaa mana yaalaa seenee opereeshinii ta'ee bahe achi as bilbila karaa sadiitiin biloo kana godhe achi asaan argachuu hin dandeenye lakkoofsa isaa akkuma tasaa haasaa keessa irra argee akkuma tasaa suuraa isaa argee isiniif fidadhe. Maallaqni kee meeqa? Kuma afurii fi 400 qarshii 20. Yoomi si dhukkubuunsaa? Maaltu si dhukkube? Waggaa afurii beeyagam Maaltu si dhukkube? kaanselashinii morma qoonqoodha opereeshinii ta'e kiniini fayyadame dhimee keenaan jiran kiniini nyaadhamee du'aa naa godhaa warras keessatti hundinuu. Mboino Ay, shamarran biyya Dubaay jirtan si gargaaruu gifti koo. Hin barbaadu du'aa qofa barbaada faagaa dalagadhuutus ittiin ilaalama rakkoo hin qabu du'aa qofa naa godhaa. Ala shamarran biyya namaa laala. Sadaqaa kennachuu malee naa sadaqaa jechuun beektu. Hin barbaadu gargaarsa keessan jette haqa si barbaaddi. Leebochi sadan jaraayyuu hattuudha jedhu kun. Sadan jaraayyuu hattuudha waraabadhaa. Sadan jaraayyuu hattuudha inni gidduu jiru qalxaaffaa hattuusa qalxaaffaa gaanfa qabu kun. Rabbinuu dinkii godhee si uume leebochi. Dhageessanii ana siniin jedheen waan musammaa maal abbaa keessanii fiddan. Warri bukkee jiran immoo waliin nyaatu falmuu fi dhufanii qabamanii kaan viidiyoon kanaaf wajjin gadhiifame. Maal fidda? Maal as dhaabbattaaf gadi baate? Fokkiftaa. Rabbi si fokkisiise. Hiriyaa keetti kanate. Dubartii dhukkubattee kunoo gargaarsa iyyuu hin barbaadu jedhaarti kadhattu. Hattee nyaatta waliin atis inni shamiziyaadis inni suufii uffatus hattootaan siniin jedhe. Tabaabariin hattootuma. Koppiliin godhaa ijoollee. Qoshaasha. obboleettii koo rabbi si haa fayyisu yuuzar abshiraqiin kee hin badu mamaa koo. Amiin. Mbooni rabbi naaf yaa Ani birrii Amma sii kabachiisan ijoollee shamarranii. fayyaa kiyya qofaaf du'aa naa kadhaa. Dhukkufattee mana madaam keessa hojjetti. Hadda hoggaa buru qocaatti tuufiyameeyyuu Dubaay kee birriisi Itoophiyaa galee Itoophiyaadhaa Saawudiyyuu naqa. Dhaggeeffadhaa uummata keenya. Hadda hoggaa buru si nyaate kee dhufee maal jedha? Suuraa keenya maaliif waliin gadhiifne haalaa qeemu. Hatta hojii maaliif kaatan miizee taatanii. Sharmuuxota Dubaayin keessaa. Wallaahi akka itti viidiyoo hojjedhu mucaa dhukkufattu. warreen mool galanii asii dhufanii isaaf takaraakkaruu dhufanii maaliif hin fidanu yoo ajjada jiraattan hiriyaa keessan miti fidaa. Kennaa inni hatee qabame hiriyaa keessan erga ta'ee dhuftanii maaliif gaafachuu diddan jedhaa dawwalaatii maaliif birrii namaa nyaattee jedhaatii fidaa. Wallaahi bor yoo dhokkachuu miti maal ta'e birrii mucaa namni haqqii namaa nyaatee fi haasaan qabaman shaawwa. Sagalee si waraabeen kee uummanni Oromoo isaa argu sagalee isaa hoggaa buriin duraas waa hunda ragaa Afrikaan qaba. Yaa uummata Oromoo viidiyoo jala kanaan hojjedha. Yoo rabbiin sodaattan yoo haadha qabaattan yoo obboleettii qabaattan namni hattuu wajjin oolu hattuudha. Namni kijibduu wajjin oolu kijibduu namni maatuu nama haqaa ta'e maal jedha obboleettii koo suuraan ni bukkee nuyi rakkoon qabu baga nu ergite. Faandiyyaa sila maal jechuu qaba? Kiyyaa kiyyoo jettan kun obboleettii koo maallaqa si nyaate? Hayyee giiftii koo hiriyaa keenya siif qaballa. Yoomis nyaachuusaa akkamitti si nyaate jedhee tasgabbeessee obboleettii keenya gaafata malee suuraa koo biraa kaasi rabbiin si haa himachiisu kiyya rabbiin ol ta'e birrii tokkoon si haa himachiisu waan asitti hojjedhu teessee ilaalta himatamuun kennamu namni kiyyaa irraa birrii qabdan jirtu fireendummaadhaanis haa ta'u waa'ee fireendii keessan galuun jedhe miti dubartiin kiyyaan isin nyaate yoo jiraatte kiyyaan ni jedhamu kun isin nyaate fireendummaas yoo ta'e siniin baasisaan kiyya sirrattan hojjedhaan foon abbaa gooti geesse